misensi abao kijirate misensi obbolesi yoo faannoo ta'e dabarsitee mootummaa deeggartutti kennitu mootummaan eessan nagaa eessisare mootummaan dhugaa dubbachuuf yoo ta'e faannoo bosona gondariin barbaaduu dhiisee abaa uura barbaaduu dhiisee paartee bulaa guutuu isii walitti naqee dhibba garafuu qaba akka icciti jiru yaaftu. Sanillee dhageeffadhu sitti hima. Rakkoon jiru maali beektaa? Ilmi tokko itti ka'ee manaa bahu abbatti asin deebi'u haadhatti asin deebi'u sun achumaan lixa. Nama bosona jiru saniif jecha ebalu jettee maqaa yoo itti kennite mootummaan nama kana qabee sii fida fakkeenyaaf akkuma ati jettu kana osoo mootummatti himtee qabeetiniin sii fida hin danda'u jechu waan faayidaa hin qabne naasuuf garuu wanni narraa eeggamu ani obboleessa kiyyeessu yoo ta'e eega bosona seenee ani isaan kontaaktii qabaachuu dhabuudha waan inni dalagu kana isa wajjin dalaguu dhabuudha isa sappoortii godhuu dhabuudha kanuma narraa eeggamu dhumate wanni narraa eeggamu san biraan dabree waan biraa keessa yoo hangalee nyaachisee obaasee qallabe mootummaan namiidhuu hin danda'a akka amati jettu kana fakkeenyaaf obboleessi kiyya bosona jiraate yoo an obboleessa kiyya kana achitti nyaata geessee fi uffata dhugaatii geesseef situ achi qallabaa situ achi tursiisadhanii namiidhuu hin danda'an bakka san hin goonetti wanni an godhu hin jiruu jechuudha abbaan fedhama fakkeenyaaf abbaa gadaa Itoophiyaan uummanni Oromoo qabu Sanbatoo Bayyanoo mucaan isaa obaa'uu keessa ture zamoon ajjeefamuu dhageessee turte saniif jecha abbaan dararamuu qabu jechuudha maaliif jennaan inni hin erganne mucaan ofiin ka'ee bosona see akkasitti ilaaluu qabda malee nama ilmi isaa bosona jiru akkuma jettu kana yoo gadi yaasanii maraa fixan Oromiyaa guutuu kana keessaa barka yaa'ee waraana adda bilisummaa Oromoo keessa jiru obboleessuma kiyyaaf keeti ilma Oromooti Amaaraa miti. Amma sirrii biyya akka itti jabaatu sitti himuree ana ega jette mootummaan keessan akka itti jabaatu. Mootummaan yoo biyya kana ga'e argattu barbaadde faarsee bulaa guutuu sirra eegalee guutuu isii waggaa 20 hidhuu qaba. Kaaka keessanii kana ammoo bal'isuu qaba. Bulaan hidhame jechuudha. Kaaka keetii kana ammoo addabaabaa irra fannisuu qaba. Ijibdoota uummata dararaa jirtu kana jechuudha. Nuyi nagaya biyyaatiif dubbachaa jirran gaafa nu miidhamne isin ammoo addabaabaa irra fannifamuu qabdan jechuudha. Akka warra wanni isanitti uummanni isinirraa baratu warra cal jedhee tumaani afaan addeeffatee daa'ima dibateetiniin waan hin taanetti uummata oofu kana isintu sirraa'uu qaba ture awwala beeyta. Maaliif jennaan nuti biyyi keenya nagaa argattu guddina biyya hasaarra malee gadi baanee warra bosona jirullee waa jechaa hin jirru. Warra jawa mootummaa formu jawaar faallee arrabsaa hin jirru. Yaanni nu keenyanchaa jirru mootummaan biyya misoomsaa jira. Misooma biyyaa duran dhaabatina. Dalagaa duran dhaabatina. Mootummaan waa dalagaa jira. Yoo dandeessan deeggara. Yoo dandeessan callisaa inni malee kayya biyya ebaluun ajjeesi. Ebaluun hidhi. Osoo kana jennee balleessinee jirra badii qabnaa jennee fudhan. Arsenaal dhiyaachuu danda'u. Warra mana banatee daawwaa godhaa jira. Adillee asii daawwaa godhaa jira walitti dhufu. Yaa fakkeenyaaf kana siin jedha asli. Ana ammaa akka kiyyatti lola labsaan jiru. Hatta mootummaa kanaa fi waraana adda bilisummaa Oromoo jidduu wanni nagalchuun jiru. Achi dhaqee jalmarroon arrabsoon amma booda jechuudha. Achi dabree jawaariin arrabsoon amma booda jechuudha. Marti isaatu hojii itti bobba'ee qaba. Garuu yaada kiyya waan itti amane wanni amma Dr. Abiyyiin dalagaa jiruu fi uummata Oromoo waan fayyadu. Nuti Amaara wajjin osoo rakkoo kaleessa jiru waliin galle Amaara wajjin qabsoofne Abiyyi kuffisuu irratti ani keessatti hin hirmaadhu. Taarika kuni taarika Oromootiin waan ta'uu qabne. Abiyyi kophaa ofii bulchaa jira Itoophiyaa Amaara wajjin bulchaa jiru. Kaleessa akkas nuun jechaa turtanii bararra yoo waan turtanii danda'u. Gaafii mata kisan. Amaarri Abiyyiif halaala akkamitti Jawaariif haraama taate? Jawaariif haraama godhe. Abiyyiif halaala Jaalmarroof akkamitti haraama taate Itoophiyaa walitti qabnan jenne? Jaalmarroon beeku Jawaar ofii isaatii haraama godhe. Jaalmarroon gaafanne. Jawaar garuu gaafa Abiyyiin uummata kana wajjin qabsaa'u maaliif nama jala fiina nu akka Oromootiin maafuuf hin taane akka Oromootitti uftaanee dalaguu qabna jedheetiin nama nutti hime isarraa fudhanneedha. Jaalmarroon ammoo waa'ee kanaa irratti hin dubbanne. Waa'ee Jaalmarroo keessan garuu Jawaar garuu Amaarri xilaa sadhee namni nu barsiise isa namni kaleessa Amaara jala Abiyyiin fiige Minilikiin nu faarse seenaa Oromoo balleessaa jira jedhee Jawaar kana maraa nutti hime. Har'a Jawaar dhufee yoo Amaara wajji dhaabate ani kanarratti yaada Jawaariin fudhadhu. Garuu Jawaariif respektii qaba akka nama tokkootti nama dandeettii qabu nama barate nama siyaasa nu barsiise kanarratti wanni isaan jedhu illee hin jiru. Qeeqa biraallee hin qabu. Garuu yaada isaa kana hin fudhadhu. Marroon ammoo takkaa marroo gabbee Amaara wajjin qabsoofnaa Amaara wajjin maarree goonaa yookaan amma booda Abiyyiin Amaara wajjin qabsaa jedhe waan akkasii marroodhaan dhageenye. Jawaar garuu jecha isaa keessa nu jedha. Yoom galuu? Ani guyyaa Rabbi na galche siin jedhee barra. Qaxaroo wayii anu fi kiyyaa qaxara. Ati fakkeenyaaf amma
mee fakkeenyaaf ati amma fakkeenya karoora qabdaami yookaan biyya san keessa yeroo dheeraa taa'uu barbaadda yookaan ammoo biyya galuu barbaadda yoo rabbi si laaffise biyyoota guddatan Kanaadaa haa ta'u Awustiraaliyaa haa ta'u biyya kana deemuu barbaadda karoora keeti kun garuu guyyaa beeyta anaafati addaani garuu ani Abiy Ahmad wallahi dhugaa sitti himaa biyya galuu fi miti keessa farsaa ani yoo ati yaadatte gubata ani gubadde amma tokko ati yeroo sanitti illee onni irraan qabsoofne ta'a yeroo Abiyyi falmaa turte san gizee Jawaariidhaa jiru san ani nama imimmaan buusee boo'e gaafa Caaluutii fi gaafa Jawaar irratti waraabni seenee maal jedhe ijoolleen biyya arabaa tondoo waliin kottu fi mukudduu walqatu ammoo imimmaan kee kaluu illee baruu waan booyuu qabdu ati rabbi hedhi osoo amma mukudduu si kaanii siin booyuwan indee amma hudduu tee laale ati jala gajjabine hudduu tee osoo muka si duubaan dhaabatanii durbummaan sirraa fudhatame ati bakka jaartii teetiin addaan deemta barsi azanuu qaba ati amaluu ammoo imimmaan kee yaa kuni amma wanni ani irratti booyuu ani dhukkubsachuu danda'a namaa dhukkubsadhaa yani beeytaa namummaa waan jedhamu san in beeytaa miree namummaa waan jedhamu jira nama ilma dhiiraa tokko gara dubartiitti wagguu jijjiiran waan biraan gootuuf yoo bootteef imimmaan keessuun qiimaa qaba jechuudha abbaa beeku biratti an ufitti as deebi'ee fulaala an ilma dhiiraati nam tokko osoo muka tokko namatti oofe har'a osoo fakkeenyaaf kaayiroo keessa qabanii muka isi oofanii amma booda ati mee jireenya akkamii jiraatta haadha mucayyoo ta'e hin boottaa ande ajaiba si booya male wallahi billahi mimmaan gannagee si booya maa waan biraa waan si godhun qabu ka nama garuu waan akkasii si godhe san yoo danda'e gara seeraatiinis gara kabiinuu akka inni seera dhiyaatuun taaggala bakka dadhabetti ibimmaa yoo si buuse si gaddee jira jechuudha kun namummaa irraa madda anarra qabsoo Oromoo kana qabaaf qabsaa'u gara laafessa wallahi ani nama kamittuu yuqiimiin barbaadu anamma fakkeenyaaf Abiyyi deeggara garuu Jawaarii irratti hamtuu yaadu jalmarrottis hamtuu yaadu garuu waan Abiyyiin godhaa jiru kana dinqisiifadha Abiyyiin nama hidhee nama ajjeese irraan gammadu baga hiite baga ajjeeftan jedhu na cabacabu keeti kana wanni jettu hin jiru ani laa mooyoo na deeggarte lafa sii kennaa booqqisi kenna no wallahi waan akkasiitii miti waan amma argisan kaan beektaa miree manaa banamumatti akkanumaan cal jedhanii ni manii nama hedduu nu dhageeffataa jira manaafni akka hiikkanitti hiikkama waan ta'eef suni amma xumurameera hiikkame mammaakichi dhumate beekta waan ture osoo isa anama yaada Abiyyi kanaa ka jalqabe na beekta waggaa tokko caalee miti amma waan kanarratti na beekta yeroo dheeraadhaaf waggaa geettee maashaallah waggaa tokko ga'ee amma already waggaa tokko akkasi akka Abiyyi wanni nu godhu kanarraa ammaa ganta garuu yaadni kee dhaabbata qabu ammaa mucucaata uumaa jettu ani yoo nama tokko argu yoo gadda argu yoo azanni argu akkuma argitu kana utaalee waa maraa keessan bu'aa gadda kiyyan ibsadha yaani waan akkasii ni qaba garuu nama kamiifuu hamtu waan badaa yaadee hin beeku akka nama tokkootitti amma ani dhaamsi sii dhaamu ati nama kamirraayyuu bilisa jette mootummaa sin deeggaru jette warra bosonaa sin deeggaru jette Jawaar fa'aa sin deeggaru jette mee yeroo fudhadhuutii ufuma keetii jechu Dr. Abiy Ahmad qofatu kophaa rakkoo qabamu numa mara rakkoo qaba ummata Itoophiyaatitti nagaa Abiyyi qofa buusuu danda'amu bakka Itoophiyaatitti buusuu dandeenya mee kanumaayyuu makkeenya mazzani mee dhiisi ati waa'ee faarsee bulaa amma jecha jedhamu kanallee anamma faarsee bulaa osoo hin taane nama sa'aatii 24 dalagaa isaa dalagatu ja'atii boqonnaa argadhetti viidiyoo daqiiqaa takkaa infoormeeshina poostii godhe agasuma yeroo hin qabu dhugaasi taane kana kasima qoyika kunitaane wana mana sain bibi kana dakara kadengata gargara tana rakko faarte bula namatti fete demu male furachu barbadu asli kuli murto ne bara ko dengata mani borana ga be falma jiru falmacha jirani motumma yaada sankae malif du badare awari na chala gugurda dubbatu kesa media raye bo amal busan eshi no normal zo warri media ra wallahi warra guddatu kanya sala raqeno sumale kilili aragona jati wara gurra kabechi Ethiopia fide siru dando kan jere warra maras la doctor asli kuni wa foya wa furmata argachu dando kan akka baditi timburatin eshi furmata ga tikenamu akka lama hajennu inni bira ummata abbanisa akaakayyuun isaa akaakiyyeen isaa inni achirratti guddate taachitti dhalate handuun isaa achitti
bineensa achi jiru beeku amala bineensa sanii beeku isin dandeettii hin qabdanii turizimiif hin toltanii kaameraa duratti hin bareeddanii ija addunyaa hin guuttanii jedhanii ummata irraa achi buqqisee jiddugala kana keessaa kan faranjiin utullee daawwachiisu quudhuu fi dadhabee ummata achi dhalatee kaameraa achiisu ummata irraa buqqisee shuftufi ufiin isin tuffatu jazba kaameraa keessattuu akkisin mul'atan isin fayyamne. Asli dhaggeeffadhu kaayeshi hin dogoggorii dhaggeeffadhu waa'ee ummata riraa akkuma ati jette ummata riraa mootummaan lafa san barbaadee jira misoomaa fi maarrii fi jaanisii galawaan haasamaa ture atis hin beeka anis hin beeka kanarratti ammoo ummanni sun akka maatiitti waan san hin fudhanne mootummaan haa murteessuu federaal harka jira ummanni riraa lafa irratti abboonni kenna aleessaan duuraasii bukkisan lafa waggaa 50 ol irra jiraannerraa hin kaanu mootummaan waan kana fala barbaaduu qabee ummanni falmachaa jira kanarratti nuti kajechaa jirru nutis dubbanneerra ummata kana asirraan kaasinaa namoonni kenna gugurdaan beekamaan ummata kana fala barbaada mootummatti siqaa waliin haasaa ummanni kun bakka birii jiraachuu hin danda'u ummata qorra san keessa jira rira jechuun qorra isiin beeyta kanarratti ani dubbadhee ture saniin gara kaanitti ammoo namni na caala dandeettii qaban ka galgalaa ganama mootummaa wajjin oolantu jira asli isaan uyyuu waan kana arguu dhabanii callisne ani akka ati amma gootu kana miidiyaarraa yoo haasa'e dhugumatti furmaata fidettee yaadda fakkeenya kanarratti yaada kee kennadhee ture lakki ummanni kun asumaa turu mootummaan ammoo lafa kana wanni barbaadaa jedhameera mootummaadha kanarratti ammoo ummanni waan san hin fuune akka ammati jettu kana akka silaa ummanni buqqa'ee hin qubsiifamne kanallee sirreeffadhu ummanni falmachaa jira qamma. Sagalee ta'eefiitidha garuu ani waan ufii kiyyaa miizaana kiyyan kaafne waan sochoosuu hin dandeenye tokko waan humna kiyyaa oli namoota guguddaa biyya keessa jiran jechu wallahi dubbisee ittiin haasaara waan kana mee akkamitti wanni humna kiyyaa fakkeenyaa fi mootummaa kana wajjin nama jiru jiraami warri mootummaa dhiyaatu Haji Aloo maati jette san fakkeenya Haji Aloon nama mootummaa Haji Aloo sitti dhawuuf hin galtu ati baaletti naman Haji Aloon beeka waraan bakka faarsee bulaa qaban beeka abiyyi otoo faarsuu miti gara 4 kiiloo gara galtee salaattee dhaman baalen hin galtu tuuna jedhe andi qalawaati baalen keessa gaqqaba baleessa kiyya yoo ana Haji Aloo wajjin fotoo ka'ee ashaa nyaadhee si erge maal goota ani akka gaafaati jettee san surree mataa wajjin suuraa kaate baalen dhayte Gala Toomiyatis fayyaa ta'ii dhumarratti warra siidhaamu haa ta'u obboleessa kiyya warra abaartullee likkimatti abaarii warra wallahi nama tokko abaaruu hin jiru nama takkaan abaaru asli dhiiseera bara mee amma takkaanaa Jawaaris marroos abaaru argite anamma waan san keessaa bahe garuu yaadaan kenna dhuna dura dhaabbatira faarsee bulaa jettanii hamilee na cabsina likkimatti abaari likkimatti ani Jawaaris hin tuqu marroos hin tuqu garuu abiyya amad misooma biyyaa kanarratti akka inni godhaa jiru haa misoomsuu dhiisa yaada kiyya kennachaa jira gabaasa isiniin gabaasaa jira amma faarsee bulaa jettanii komantiina jalatti hin barreessina mataa tashwiisha nan godhina komantiin barraa'uun kama itti mudda hawaasni qulqulluun faarsee bula nagat itti mudda natti ergaaranis yeroo gaarii qabaadha jedhan asli natti oseenee haasaa kiyyattaan na jala kutee gabaasa isinii dhiyeessuu barbaadu adda cite walumaa galatti nuti nama tokko wajji rakkoo hin qabnu mootummas bakka inni rakkoo qabutti hin qeeyna bakka inni gaarii dalagetti ammoo sirrii jira jennee dubban warri mootummaa wajjin qabsaa jiru sun hojii isaati akka dandeetti qabsaa injifate yoo injifate haa injifatu warri polotikaa alaa oofus akkuma nama polotikaa tokkotti yaada hayyuu kennaa bakka nuun taanetti sirrii miti jennaa jechuudha kanuma malee Dr. Abiyyiin Ahmad nama hidhi nama ajjeesi kanarratti waan akkasiin goonu ka hidhuus isa dhiisuus isa nama arrabsuu namarra duulu waan akkasii keessa hin jirru garuu misooma biyyaa irratti sochii misooma inni godhuu irratti dinqisiifachuu qabna.